Jira jirtuu daawwattoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaa sinaa ga'u jennaa ONN irraati. Keessattuu qophii gaaddisaa torbeetti guyyaa kamisaa sa'aatii kanatti kan sin biraan ga'u irraati jechuu kooti. Andassuu Duulaati. Har'a waan irratti mari'annu waa'ee giddugala bahaa fi Ameerikaati. Waliin turaan ofirraa kooti. Akkuma jedhe daawwattoota keenya mata dureen keenya irratti ilaallu haala yerooti. Haalli yeroo akka addunyaatti torbee darbe keessa ijoo dubbii kan ture tokko pirezidantiin Ameerikaa yeroo ammaa kan ta'an Doonaald Tiraamp imala guddaa tokko taasisaniiru. Yeroo jalqabaaf kan isaan deeman erga marsaa lammaffaa masaraa Ameerikaa seenanii booda jechuudha. Yeroo lammaffaaf kan isaan yeroo jalqabaaf kan isaan deeman biyyoota sulula bahaa keessa jiranidha. Biyyoota tujaarota ta'an badhaadhaniiru boba'aatiin, teknooloojiitiin, jireenyaan, maallaqaan machaa'aniiru. Saawudii, Qaataarii fi Emireetota Gamtaa Arabaa raboota gamtoomanii bira dhaqanii dubbisaniiru. Israa'eliin to'atoon dubbisiin galani. Pirezidantoonni Ameerikaa hundi isaanii dhufanii darban biyyoota kana faana michoomanii barbaadan. Cimsataniiru. Obaamaan yeroo 4 Saawudiitti deebi'anii dubbisaniiru. Marsaa 2 biyyittii wayita bulchanitti pirezidantii ta'anii. Hundi isaanii biyyoota maqaa dha'ee kana sadan ni barbaadu. Maaliifidha? Maaltu isaan rakkise? Israa'eliif jedhaniitu warri jedhanii yaadan jiru. Nageenya Israa'el eeguudhaaf jedhaniitu warri yaadan jiru. Mala kaan jechuudha ta'uu malinnaa Israa'el jedhaniitu kana godhu Ameerikaan fa'aa warri jedhan jiru. Boba'aa qabu biyyoonni kuni boba'aa addunyaa irratti isaantu beekama. Boba'aa isaanii guurtee fayyadamuufidha warri jedhan jiru. Ta'uu malinnaa lammaffaadha. Teknooloojiitti gurgurachuufidha. Ergachuufidha. Warri jedhanii yaadan jiru. Iraan irrattidha. Michoota baay'isuuf Iraan akka isheen hin guddanne gufuutti ta'uufidha warri jedhanii yaadan jiru. As keessa dhugaan hin jiru jechuudha miti. Inni hundisaayyuu sababoota ta'uu malinnaadha eeramanidha namoota adda addaatiin. Hayyoonni qorannoo gaggeessan garuu isa kana keessaa kan isaan irratti walii galan. Boba'aan sababa hidhata Ameerikaa fi giddugala bahaa sulula bahaa sababa tokkoffaa isa guddaa miti jedhaniiru. Isaan boba'aa guddaa oomishuun Saawudiin boba'aa guddaa gabaatti baasuun guyyaa guyyaatti boolla keessaa qottee baasuun ishee Qaataaris gamtaan Emireetota Arabaas akka isaan Ameerikaadhaan barbaadaman hin taasifne jedhu hayyoonni qorannoodhaan bira ga'anii. Nageenya Israa'elii tiksuunis kaayyoo Ameerikaa isa jalqabaa miti jedhu. Kanaaf sababa isaan jedhanii kaan ittiin deebi'a. Mee boba'aa miti hoggaa jedhan boba'aan Ameerikaan boba'aa giddugala bahaarraa barbaaddeetudha. Warshaa isheef industirii ishee boba'aa ishee barbaachisaa. Kanaaf jetteetu Iraaqii weerartee Saadaam Huseen ajjeeste akka sababaatti warri kaa'an jiru. Qorannoon godhame garuu hayyoonni qorannoo taasisaniin pirezidantiin Iraaqii duraanii Saadaam Huseen kan ajjeefame ilaalcha irratti ilaalcha inni warra dhiyaa kanaaf qaburraati. Olaantummaa sirna addunyaa bulchuu Ameerikaan kalaqxee deemtu dura dhaabbate. Sababuma Gaadaafiin du'eef jechuudha. Gaadaafiinis sabboonummaa Afrikommaa dinagdee keenya maallaqa keenyaan haa gurgurannu malee wanta doolaarii Ameerikaatiin ba'aan nutti fe'amee jaarmiyaan maallaqa addunyaa fi baankiin addunyaa meeshaa warra dhiyaa keessattuu kan Ameerikaa ta'ee qabeenya keenya irratti nu ajajee nuti bara baraan warra Afrikaa hiyyummaa keessatti hafnu qabeenya keenya irratti isaan ajajanii saamanii fonqolcha nurratti geessisanii gabaa shaqaxa isaanii binnu taanee akka hafnu nu barbaadu. Kana ta'uudhaaf kana bara jalaa bahuudhaaf nuti warra Afrikaa warqee keenyaatiin waan qabnu walitti gurgurru maallaqa addunyaa ittiin bittu Afrikaa tokko taanee kan warqee irraa tolfame wabiinsaa warqee kan ta'e tolfamne qabeenya keenya addunyaatti haa gurgurannu nutis kana walirraa haa binnu. Waraqata Ameerikaa doolaara
imaammata dinagdee Ameerikaan addunyaadhaaf baaftee fi ittiin to'attu sirna faayinaansii daddarba maallaqa addunyaa ittiin to'attu sun kee bahuu qabna. Yoo kana kee bahuu baanne marsaadhuma maraan martoodhuma iyyummaa fi maraan martoo lolaa fi maraan martoo beelaa fi maraan martoo fonqolchaa keessaa bahuu hin dandeenyu jedhee ejjennoo qabateetti deemnaanidha. Ajjeesani. Doonaald Gaadaafi kunoo waan Liibiyaan keessa jirtu amma Saddam Hussein ilaalcha akkasii waan qabuuf galaafatame. Ameerikaan rakkina boba'aan qabdu. Rakkina boba'aan qabdu hoggaan jedhu bara 2023 keessa qofaa ragaan barreeffamaan jiru. Ameerikaan addunyaa kanatti boba'aa oomishtee baasuudhaan addunyaarraa biyya tokkoffaadha. Saawudii miti. Addunyaan Ameerikaan lafa keessaa waggaa hedduu kan ishee ga'uu danda'u boba'aa gahaa qabdi lafa keessaa. Petrooleemii fi gaazii ooyilii. Bara 2023 qofa Ameerikaan boba'aa guyyaatti baarmeela kiitila 21.9 kiitila 21.9 miliyoona 21.9 baarmeela jechuudha. Baarmeela miliyoona 21.9 baarmeela miliyoona 21 fi 900 guyyaa guyyaadhaan baasaa turte Ameerikaan. Wayita sana Saudi Arabiyaan guyyaa guyyaatti boba'aa baarmeela kiitila 11 fi 200 baarmeela baasaa turte. Raashiyaan immoo kiitila 10 akkas baasaa turte. Ameerikaan 22 gara 22 guyyaa guyyaatti baarmeela kiitila 22 baaftu lafa keessaa gurgurtu itti fayyadamtu isheen tokkoffaadha emtu addunyaarraa Saudi Arabiyaan kiitila 11 qofa baasaa turte. Raashiyaan immoo sadaffaarra jirti 10. Kanaaf Ameerikaan kan isheen giddugala bahaa sulula bahaatti naannoftuu fi pirezidantoonni ishee yoggaa muudaman kan isaan itti naanna'an sababa tokkoffaan boba'aa miti jechuudha. Garuu dubbichi sababni maalidha yoggaa jennu dubbiin ilaalcha ideoloojii wal dorgommii dhihaa fi baha jidduu jirudha. Dhiha hoggaan jiru biyyoota qarooman kan akka Ameerikaatiin durfamu Kanaadaa fi warra dhihaa Awurooppaa fi giddugala Iskaandinaaviyaa warra jedhani. Isaan warra dhihaati warra guddatan kuni warri bahaa immoo Chaayinaadha. Chaayinaa fi Raashiyaa kan isaaniin dorgoman. Kanaaf Ameerikaan kaayyoon ishee ilaalcha ideoloojii fi waldorgommii teknooloojii, waldorgommii dinagdee, olaantummaa teknooloojii waraanaa, maallaqaa, siyaasaa, jaarmaalee addunyaa ijaartee achi keessattiin addunyaa bulchituu qabdu. Mootummoota gamtoomanaa ta'uu jaarmaalee isa jala jiran. Jaarmiyaa maallaqa addunyaa isaa ta'uu jaarmiyaa baankii addunyaa jalaatiin kan isheen imaammata baaftee doolaarii ishee fi sirna faayinaansiin itti socho'u addunyaa irratti tolfattee ittiin addunyaa kana bulchaa jirtu akka addunyaan jalaan baane kana jalaa bahuudhaaf immoo kan humnaa fi dandeettii qabaniif itti deemanii dorgomuu danda'an Chaayinaa fi Raashiyaadha jedhanii xamanu. Kanaaf gidduu gala bahaa kana yoo gadi gadhiisne gabaa addunyaa keessattis boba'aan isaanii to'annaa malee yoo gurgurame gabaa bilisaa yoo taasifne yoo sirna gabaa gurgurtaa gabaa boba'aa biyyoota kanaa keessaan loonee akka maallaqnii fi boba'aan akka malee harka Chaayinaa fi Raashiyaa hin galle yoo goone malee maallaqa warra Araboota kanaa fi boba'aa isaaniitti biyyoonni kun lamaan fayyadamanii olaantummaa gama hundaan warri dhiyaa qabnu kana nu harkaa butu ka jedhu sodaa guddaadha. Kanaaf manipuleeshiniidha jechuudha. Keessa galanii dubbii akka maallaqnii fi boba'aan sulula giddu galaa keessa jiran kana to'achuudha dubbichi. To'achuuf jechuun fudhataniif itti fayyadamuu miti. Akka isaan sirna gabaa fi sirna faayinaansii fi maallaqni achi keessaan deddeemu kuni akka dantaa Raashiyaa fi Chaayinaatiif oolee hin oolle gochuudha. Achi keessa waa fayyadamuu hin hafaa miti. Garuu rakkina boba'aa waan qabaniif miti. Sababni tokko kana. Inni guddaan dinagdee boba'aan sun gara Chaayinaa fi gara Raashiyaa dhaqanii to'annoo isaaniitiin ala kan baane sirni addunyaan ammatti bulu. Sirni kapitaalizimii fi sirni
gabaa ittiin to'atan sirni maallaqni addunyaa wal keessa daddarbu kun akka jalaa hin tuqamnee fi warri isaan dorgomu akka as hin baane to'achuudhaaf. Jarri warri Arabaa kun Rabbi bo'aatti kenneera kalaquu fi fageessanii yaaduu fi tokkummaa immoo irraa dhowwate. Maallaqa qabu garaa isaaniitti jiraatu nageenya isaanii waraana Ameerikaatti tiksaa fi Ameerikaarraa booyingii fi teknooloojii fi maal adda addaa bitaniif hataa jedhanii jiraatu. Kalaquu fi maal gochuu kana hin jiru. Amma garuu gama magaalaa guddisuu bareechisuu giddu gala dinagdee fi daldalaa ta'uun garmalee babal'ateera keessattuu gamtaa Emireetota Arabaa kanatti. Siyaasa Afrikaa keessattuu gahee guddaa taphataa jirti gamtaan Emireetota Arabaa fageessanii yaaduu jalqabaniiru warra dhufan kun. Kanas ta'e sana garuu tonnoo Ameerikaatiin jala akka bahan hin ta'u. Ameerikaan isaaniin gadhiisuu hin barbaaddu. Kanaaf itti dhihaattee itti gurguraa teknooloojii ishee xiyyaara lolaa ishee bebbeekamoo ta'an meeshaa waraanaa ammayyaawaa ta'an artificial intelligence itti gurguraa akka isaan ofii isaaniif danda'anii hin oomishanne immoo gochaa sirna faayinaansii boba'aan keessatti gurguramu to'achaa Raashiyaa fi Chaayinaan akka ariifatanii waliin baane to'achuudha. Kanaaf inni guddaan sirna kanadha. Inni lammaffaan sababni teknooloojii itti gurgurachuu. Jarri maallaqa qabu Ameerikaan kalaquu dandeessi namoota kalaqan qaqqabdii teknooloojii. Kanaaf teknooloojii Ameerikaa keessatti baramee fi haaraa kalaqaman akka irraa bitatan maallaqa isaanii Ameerikaatti isa boba'aa gurguran kana Ameerikaatti akka invest godhan achi keessatti akka misoomaa irratti bobba'an taasisuudha. Teknooloojii gurgurachuudha ni lammaffaan. Inni sadaffaani Iraanitti gufuu ta'uudha. Iraanitti gufuu ta'uu kana keessa immoo sadarkaa dhumaarra Israa'el gargaaruu jechuudha. Iraanii fi Israa'el baay'ee michuu turan akka ammaa kanan turre garmalee michuu turan yoggaa lola guyyaa torbaa Israa'el biyyoota Arabaa tumtee moote sana Sooriyaa faa Ijiptii kana faa otoo isaan hin beekin daakuu isaan goote gaareewwan Goolaan jedhaman kan amma Sooriyaa jalaa qabattee Israa'el amma yoonaa qabattee jirtu kana wayita sana Iraan michuu ajaa'ibaa kan Israa'el turte. Booda keessa diina ijoo walii ta'anii malee Israa'elii fi Iraan michuu ajaa'ibaa turan. Wayita Israa'el Araboota faana wal loltu Iraan gara Arabaan turre Iraan gara Israa'el turte. Amma garuu diina wallooti. Tokko balleessu malee jiru. Tokko balleessu malee jechaa jiru. Kanaafi Iraanii fi Saawudii wal dorgomu giddugala bahaa keessatti anatu olaantummaa giddugala bahaa to'achuu qabaa. Anatu to'achuu qabaadha. Saawudiin soorummaa qabdii biyya bal'aadhaa GCC jedhamu sana walitti hundeeffattee biyyoota Arabaa naannoo sana jiran uf jalatti galchitee duubaan immoo Ameerikaa abbaa Kiristinnaa godhattee biyya bilti. Biyya keessatti Araboonni hundi isaanii abbaa irreeti. Biyya keessatti abbaa irree Saawudiin. Qaataar faas warri kaanis mirga dubartootaa fi waan irratti filannoo paartiin hin jiru. Paartiin dorgomaan jiru Saawudii keessa. Qaataar keessas Emireet keessas nugusa biyya bulcha. Paartii adda addaa ilaalcha adda addaa wal dorgommii adda addaa paarlaamaatiin federaalizimiitiin buluun dimokiraasii ka jedhamu hin jiru. Nugusatu sii murteessa jaalattes zibbites. Nugusatu umurii guutuu waa'ee kee sii murteessa. Kanatti nyaattu kanatti dhuudhu akkatti jiraattu kan dubartootaa kan dhiiraa maalii jedhamu. Saawudii keessatti amma bar dubartiin heerumuudhaaf illee hayyama obboleessaa fi abbaa argachuu qabdi hayyama dhiiraa. Yoo obboleessallee abbaan du'ee obboleessan qabdu ta'e fira dhiiraa ka biraatu murteessaaf. Bilisummaan dimokiraasii, bilisummaa yaadaa, bilisummaa wal dorgommii maalii hin jiru biyyoota Arabaa keessa. Garuu Ameerikaan isaanitti hin dubbattu. Biyyoota kaanitti dimokiraasiin hin jiru mirgi namaan kabajamuu jedhu warri Riippablikaanaas warri dimokiraasiis. Michuu isaanii kan ta'an biyyoonni Arab sadan kun Qaataarii fi Emireetii fi Saawudiin akka fe'e yoo nama godhan itti dubbatanii hin beekani. Sababni isa nama isinitti hime kanaafi. Kanaaf ufii isaanii gamtaan qaban Araboonni maallaqa qabu kalaquu hin danda'ani.
Kan walitti naqxus Ameerikaadha tokko. Nageenya keessan sinii eegattee basaasa isaanii eegdii fi nageenya isaanii eegattee waraana achi bubbaastee qubachiistee Saawudii fa'aa keessa chikeetti bajeeta waraana sanaa immoo biyya sanatu kaffalata. Iraan immoo kana waan didduuf Iraan sunniidha, Shi'aadha, Saawudiin fa'aa immoo sunnii hordofuu amantaa. Gama kanaanis gama anatu caalaa giddu gala bahaa anatu to'ataa. Lakki ati to'attuu ati ergamtuu Ameerikaati jechuudhaan Saawudii fi Iraaniin wal dorgommii fi jibbaa hamaa keessa jiru. Amma Iraaniin Saawudiitiinis hin jibbamti. Israa'eliitiinis hin jibbamti. Iraan gara warra Israa'el jibbanii gortee hin ijaartii warra Filisxeemotaaf mirga isaanii warra falmaniin qabsaallee injiftiin deeggarti hidhachiisti. Mirgi Israa'el sarbamuu hin qabuu jettee humna isheetti falmitiif. Saawudiin fa'aa maqaadhaaf Filisxeem fakkaatu garuu uumaa waan godhanii fi tokko ta'anii waan godhanii fi hin qabanii hanga 2025 dhiyeenya kanaatti. Kanaaf wal dorgommii teknooloojii, wal dorgommii niwukileerii horachuu Israa'elii fi Iraan jidduu jiru Ameerikaadhaaf gaarii miti. Ameerikaan biyyoota Arabootaa sana nageenya isaanii tiksuudhaaf kan waadaa galte Iraan akka ol kaatu hin barbaaddu. Yoo Iraan naannoo sanatti niwukileerii hidhattee fi teknooloojiidhaan cimte fedhii warra dhiyaa an duraan kaase sanattu giddu gala bahaa keessatti laafaa deema. Raashiyaa fi Iraantu jabaataa deema. Iraan gara isaaniitti cillaaqfatti gara Chaayinaa fi Raashiyaatti. Dhiibbaa warra dhiyaa kanaa biyyoota kan guddataan jiran isaan taasisan dura dhaabbatti Iraan. Kanaaf Iraan yoo cimte gama hundumaan Raashiyaa fi Chaayinaatu cima waan ta'eef sirna impeeriyaalizimiif gabaa bilisaa isa jedhamuuf dimokiraasii fi mirga bilisummaadhaan isa jedhamuuf isa odeessaniif gufuu ta'uu danda'a. Naannee garuu olaantummaa hundumaa isaan dinagdee fi maallaqaa fi gabaa irratti siyaasa irratti qaban imaamata addunyaa bocuuf ittiin bulchuu keessatti qabantu jalaa fashaluuf deema yoo Iraan cimte. Iraan akka isheen hin guddanne gochuudhaaf Saawudii qabatu Israa'elii hidhachiisu jabeessu. Saawudii Israa'el jabeessuun hariiroo tarsiimoo fi jechuudha. Hariiroo tooftaati jechuudha. Ameerikaa fi Israa'el jidduu hariiroo tooftaati fi tarsiimooti. Lamaanuu giddu gala bahaa irratti humna qabaatanii olaantummaa qabaatanii naannoo sanarratti gooftaa ta'anii buluu jiraatu barbaadu Iraanis Ameerikaanis. Kanaadhaaf lamaan isaaniitu kan gufuu ta'u Iraanidha. Kanaaf Iraan dhaamuu qabdi Ameerikaa fi Israa'el biratti. Lammiileen Israa'el biyyoota Awurooppaa jiran keessattuu Ameerikaa jiran baay'eedha. Isaan ijaaramanii jiru. Teknooloojoota jaarmaalee maallaqoota waan gurguddaa keessa isaantu jira. Kanaaf namni baay'een otoo hin beekiin waggaa waa tokko bitu taaksii inni kaffalu Israa'eliif gala naannee. Warri ijaaramanii Israa'el keessa jiran immoo loobiidhaan, sossobbiidhaan, dantaadhaan bituudhaan filannoo isin filannaa isin filachiifnaa akkatti pirezidantii taatu goona jedhanii pirezidantoota Ameerikaa Riippablikaanii haa ta'u Dimokiraataa waggaa filataman akka isaan Ameerikaaf loogan taasifatu. Gama kanaanis Ameerikaan Israa'el faana michoomti. Hariiroon Israa'elii fi Ameerikaa jidduu jiru hariiroo tarsiimoo fi tooftaati. Iraanii fi Iraan irratti fi giddu gala bahaa irratti dantaa isaanii olaantummaa isaanii mirkaneeffachuu irratti. Inni waa'ee shororkeessummaa amantii giddu galeessa godhate kijiba. Olaantummaadha. Amantaa balleessuufis miti. Amantaa tokko jaalatanii kan biraa jibbuufis miti. Israa'eliin baddiifis miti. Biyyoota musliimaa akka waliin guddannee fi isaan balleessuudhaafis miti. Dubbiin olaantummaa qabaachuudha giddu gala bahaa irratti. Olaantummaan kun immoo Israa'el Ameerikaatu barbaada. Ameerikaan immoo tarsiimoo tooftaaf tarsiimoo hiriyyaa kan ishee fi taatu Israa'el argatti.
yoo Israa'el gargaarte Israa'el tokko michuu taatee fi gidduu galaa sanarratti ol guddattee ishee gargaarti dantaa ishee eegsiti fi lammataa lamaan isaaniiyyuu Iraan dura dhaabbatu Iraaniin jibbu lamaan isaanii Ameerikaanis Israa'elis. Kanaaf Ameerikaatti gufuu Iraanitti gufuu ta'uudhaan sababni sadaffaan kan Ameerikaan yeroo hundumaa gara gidduu galabaatti naanna'aniif. Iraanii fi Iraan dura dhaabbachuu teknooloojii fi meeshaa waraanaa fi artificial intelligenceota kana itti gurgurachuu fi madda investimentii Ameerikaa keessaa akka ta'aniif kakaasu lammaffaan. Inni sadaffaan Raashiyaa fi Chaayinaa dura dhaabbatanii boba'aan biyyoota giddugala bahaarraa bahu gabaa boba'aa fi sirna maallaqni addunyaa ittiin bulu ittiin wal keessa yaa'u keessaan to'atanii akka Chaayinaa fi Raashiyaan ittiin fayyadamni gochuudha. Malee Raashiyaa Ameerikaan boba'aa rakkattee miti biyya keessaatti boba'aa gahaatii ol qabdi. Kanarraa kaanee yoo laalle Israa'el amma dhiyeenya kana erga Tiraamp marsaa lamaffaa aangoo qabatanii yeroo jalqabaaf gaafa Paappaasiin warra Roomaa Kaatolikii Roomaa erga du'an sana awwaalchaaf Roomaa dhaqan malee erga aangoo qabatanii amajjii 2025 Tiraamp biyya biraa otoo hin deemin kan isaan biyya Saawudii deeman. Saawudiirraa Qaataar deeman. Qaataarirraa Abu Dhaabii deeman. Gamtaa Emireetota Arabaa. Emireetota gamtoomanii Arabaa. Emireetota Arabaa gamtoomanii karas deeman. Kuroo jalqabaaf. Kan isaan deeman sababa siniif jedheen jechuudha. Isayyuu kan nama ajaa'ibu Israa'el otoo hin dubbisiin deebi'anii galani. Maaliif otoo hin dubbisiin galanii namichi daldalaadha. Namichi siyaasaarra dinagdeedha dursa. Namichi biyyoota walitti buusee maallaqa amma fe'illee baajeta baasee akka wal fixan waraana isaa ergee akka isaan barbadeessu gochuurra baasii biyya keessaa hir'isee naggaadee waan ta'eef galii dabalachuudha barbaada. Biyya namaa dhaqee loluun barbaadu lola keessaa galiin hin argamu jedha. Baasiitu dabala jedha. Baasii hir'isee galii argachuu karaa danda'u irratti hojjeta. Daldalaa waan ta'eef. Biyyoota amma kana deeman kana sadan dubbisan jedhan kanatti yoo hidhatan kan isaan argatan waan amma isinii kaase kana. Teknooloojii qabdi Ameerikaan. Meeshaa waraanaa ammayyaa qabdi. Akaakuu hedduu kan galaana keessaa lafa jalaa lafarraan samiirraa. Artificial intelligence teknooloojii kan lolaa oolanis haa ta'u kan jireenya namaa salphisanis haa ta'u kan barnootaas haa ta'u kan fayyaanis walitti hidhatu kan qilleensa aerospace irrattis haa ta'u kan qorannoof fayyaaf oolanis haa ta'u kan dinagdeef oolanis haa ta'u kan namtolchee baay'ee qabdi Ameerikaan. Kana isaanitti gurgurachuu barbaaddi. Biyya isaanii keessatti immoo maallaqa Ameerikaa baasanii daran akka teknooloojiin kun babal'atu gochuurra maallaqni isaanii taa'ee kan Ameerikaa biyyoonni warri sooromanii barakkatti maallaqa baasan dhabanii rakkatan kun dhufanii gabaa sana keessa taa'aa hirmaatanii investaa godhaniif carraa banani. Kanaaf biyyoota Arabaa kana kottaa dirreen industirii faabrikaa kan teknooloojii kan chiipsii kan booyingii banaadhaa irratti maallaqa keessa dhangalaasaa bu'aa argadhaadheen. Maallaqa biyyoota sadan kana bira deemanii gara doolaara tiriileena 2.6 doolaara tiriileena 2 biiliyeena 600 ol argatanii galani biyyoota sadan dura Tiraamp. Gariinsa meeshaa waraanaa booyingii kan xiyyaara nama fe'u itti gurguruudhaan meeshaa waraanaa itti gurguruudhaan artificial intelligence kan itti gurguruudhaan gariinsa immoo Ameerikaa deemanii warri nugusootaa fi tujaaronni Arabaa maallaqa addee kaan dhabanii baankiitti tortoraa jiru kana geessanii Ameerikaa keessatti akka investara ta'an achi dhaqanii immoo maallaqa isaanii fudhatanii dhaqu jireenyi tasgabbaa Ameerikaa keessatti qaala'insi gadi bu'aa namoonni hojii qabatu. Biyyattiin tasgabboofti jechuudha. Tiraamp kana yaadanii akkas godhani.
Kan isaan jalqaban tokko tureera. Akkuma aangoo qabaniin Gaazaa keessaa Filisxeemota nayyaasaa Joordaanii fi Ijiptii haa deeman gariin kaanis immoo bakka biraatti hanqoodaa jedhanii waadaa galanii turan. Waggaa waadaa galan Benjamin Netanyahuun kan Israa'elii garmalee gammadanii ganama sadaqanii masaraa White House seenanii ibsa waliin kennani. Jalqabaaf Araboonni kan isaan tokko ta'an ammadha. Ijiptiin kan baajeta guddaa irraa fudhattu Ameerikaa irraa kan waraanaas haa ta'u deeggarsaa hin ta'utte Filisxeemii immoo lafarraa buqqisnu jette. Saudiinis kan afuura Ameerikaati jedhamtu somba Ameerikaatiin afuura baafattullee seenaadhaaf yeroo jalqabaa Filisxeemonni immoo qeerraan buqqa'anii jedhani. Joordaanis akkasuma gargaarsa guddaa kan argattu Filisxeemota baay'ee qeerraa buqqa'anillee kan qubachiistettu kun immaan ta'uu jedhe nugusni isaanii masaraa Ameerikaa deeme Doonaald Tiraampiitiin didan. Abdul Fattah al-Sisi kan Ijiptii sana kootu jedhee waamnaan ni Tiraamp hinufu waan ati humnumaan Filisxeemota qeerraa buqqistee qeebbaa isaaniirraa Israa'eliif kennuuf deemtu hin jiru. Filisxeemuun qeebbaa sirraan buqqaanii ani walga'e waamicha kee affeerraan kennattaa godhee hafe. Saudiinis hin hafte. Dhiibbaa gochuudhaaf baay'ee yaalani Tiraamp. Filisxeemonni Gaazaa keessaa bahanii biyyoota biraa akka qubatan isaan immoo Gaazaa misoomsanii jannata akka godhan. Kun fakkeessaadha. Kaayyichi garuu Filisxeemota keessaa baasanii Israa'el Gaazaa dhibba to'attee Gaazaa tarsaasanii lafa jalaanis baqaqsanii hulaa galaanaa addunyaan daldala doonii irra dabarfatu ta'a. Ijiptii galaafachuudha. Isa Suez Kanaal jedhamu kana qarshii biileen hedduu guyyaa guyyaatti Ijiptiin irraa argattu kana hafee Israa'el bo'oo galaanaa kan dooniin daldalaa addunyaa sodaa tokko malee hawtiin hattoonni Sumaalee galaanarraa kan bira ga'uu hin dandeenye kan hin sodaachifne karaa dooniin irra darbee daldalatu bal'aa fi gatii rakasaatiin addunyaa fan dhiyeessaa itti kaayyoo qabdi Israa'el. Muummichi ministeera Netanyahuun waggaa 2 dura kana walgahii mootummoota gamtoomanii irratti kaartaa isaa agarsiisaniiru. Tiraamp isa dhugoomsuudhaaf kan isaan Filisxeemachi keessaa baasaa jedhan. Otoo Filisxeemonni keessaa bahanii Gaazaa qulqulleessanii bareechisanii Israa'elitti kennu Israa'el faana tokko ta'anii lafa sana tarsaasanii galaana godhanii karaa gabaabaa sodaa malee kan amma galaana diimaa irratti hattoonni Sumaalees kan Hawtiis doonii daldalaa ugguran akka isaan achirra dabarre gabaa daldalaa goolan yaa daldalaa irratti gufuu ta'an hinafaa achirraa immoo Israa'el to'atteetti nageenya bara baraan jiraachifti gabaan hulaa sana ishiinis nagaa tasgabbaa taati Filisxeemonnis nagaa dhukkubbiittiin ta'anii achi buqqa'anii deemaniiru lamni isaanii gadhiifameera addunyaanis tasgabbii argataa Israa'elee fi Ameerikaan rakkoo malee addunyaa bulchuu gabaan daldalli gabaas kan dooniin achirra darbus nagaadhaan deemaa otoon golamiinidha yaadichi. Joordaan faa, Qaatar faa, Emireet faa, Saudiin faa, Sudaan illee amma humna isheetti, Sumaaleen illee, Turkiin illee, Ijiptiin faan didani seenaa dalagan. Tiraamp naggaareedhaa jaroota kana itti dhiibee rakkoo dinagdee keessa galuu mannaa jedhee achumatti dhiisee jaarsummaatti seene. Jaarsummaatti gaafa seenu otoo Israa'el hin beekiin lammii Ameerikaa kan Hamaas qabatee ture otoo Israa'el hin beekiin hiiksifate Tiraamp. Akka inni Hamaas faana mari'atu Israa'el hin beektu ture. Otoo Israa'el hin beekiin namichi bahe Hamaas faana mari'ate nama isaa baasifate Tiraamp. Jaarsummaa kana Turkee faa, Ijipti, Qaataartu godhe. Oomaantu godhe. Biyya diinadhaan niwukileeraan lolaa niwukileeraan jeesa jettee kakatti itti dhaadattu Israa'el Iraaniin Tiraamp mariirra akka jiru ootuma Netanyaahuu faana taa'anii gaafa beeksisan achumatti bishaan ta'e Netanyaahuu. Netanyahuun masaraa Ameerikaa deemanii marsaa lammaffaa moo sadaffaa deemanii torbee lamaan kana achi ta'anii waggaa
sabaa himaaleef ibsa kennan kan marii irratti hin kaane ibsa guddaa kennan kan Tiraamp kaasan Netanyaahuu naasise. Tiraamp kee kan Netanyaahuutti hin himne Netanyaahuun immoo lola labsaa Iraan jedhanii dubbatu jedhanii kan eegaa turan Tiraamp ani Iraan faana nagaa buusuun barbaada marii eegaleera waa'ee niwukileerii irratti marii jalqabnee jira karaa Oomaanii abdiin qaba akka Iraan tole jettee mariidhaaf nafaana walii galtu gaafa jedhanii dubbatanii Netanyaahuun waanuma isaan liqimsu dhibbe. Hantuutuma bishaan seente ta'ani. Kan isaan Tiraamp irraa eegaa turan nan si haleelaa sin barbadeessaa niwukileerii keessa nan gubaa akka jedhu turan haasaa garuu akkas hin taane. Kanaaf otoo Israa'eliin baakeen Hamaas faana mari'atanii nama eegsifachuu fi ammas mariin itti fufuu lolli dhaabbataadhaan akka dhaabbatu gochuuf deemuu isaanii dhiibbaa isaan Israa'elitti godhaa jiran akka Hamaas faana lola dhaabdu. Iraan faana marii jalqabuun mariin sun immoo Israa'eliin beekinii fi biyyoota Arabaatiin raawwatamuunsaa Israa'eliin gammachiifne. Tiraamp tokkummaa Araboota ilaalanii Israa'el ammaaf achi kaahanii guyyaa sadiif guyyaa tokko Saudi Arabiyaa, guyyaa tokko Qatar, Dohaa, guyyaa tokko Abu Dhabi biyyoota Araba gamtoomanii Emireetota Araba gamtoomanii dhaqanii doolaara tiriliyoona 2 fi biiliyoona 600 waliigaltee tolfatanii deebi'anii galan otoo Israa'eliin dubbise. Kun maal isaaniif gargaaraa? Kallattiidhaan qarshiin amma waamee kana akka Ameerikaa keessa galuu godha. Industirii teknoolojii isaanii babal'ata. Kalaqa nama sammuu nama Ameerikaatu dabalanii kalaqanii taasisa. Gabaa babal'isa. Achi keessatti isa oomishamu immoo biyyoota Arabaa fi biyya kaanitti akka dafamee gurguramee akka addunyaa caalan biyyoota warra dorgoman caalan taasisa. Investimentii biyya keessatti investimentii biyya keessaa dabala maala guddaan. Investoroonni biyyoota Qatar, Abu Dhabi, kan Saudi achi yaa'u jechuudha. Abu Dhabi qofarraa qarshii doolaara tiriliyoona 1 fi biiliyoona 200 kan waliigaltee tolfatanii galan. Biiliyoona 600 Saudi faana. Qatar faana gara biiliyoona 200 oli. Isa kennaa argatan malee jechuudha xiyyaara. Kanaaf kun sababoota amma jedhee kanaaf ta'ee Tiraamp sirna addunyaa kanaa kan Ameerikaan ittiin masakaa turteeyyuu jijjiiraa jiru. Giddu galli Arabootallee Araboonni giddu gala biranillee amma tokko wal ta'anii Filisxeemiif illee humna ta'uu sadarkaa danda'an irra gahaniiru. Israa'el haa fakkartu malee na weerara Gaazaa qabadhee na fa'aa jettu malee hin gootu. Gidduu kana Gaazaan gadhiisuun qabadhee na fasheen jennaan biyyoonni 3 ibsa irratti baasaniiru. Faransaay, Ingilizii fi Kanaadaan dhaabbadhu sii wayyaa jedhanii. Gaazaa weerartee qabattuu hin dandeessu jedhanii. Kanaaf wanta barameeru tokko sirna daldalaa, sirna maallaqni keessa yaa'u, sirna siyaasaa Ameerikaan addunyaatti feetee bulchaa jirtu kana Tiraamp jijjiireera. Tiraamp daldalaadhaa bu'aa barbaada. Nagaa barbaada, lola barbaada. Lola keessaa baasii malee kisaaraa malee galiin hin jiru. Inni immoo galii argatee biyyittiin akka guddattu baasii isheen baaf tokko xiqqaatu barbaada. Kanaaf giddu gala bahaatti kan milkaa'aa jiru fakkaata. Ameerikaan kan giddu gala bahaa faana rakkattuu fi bobaa barbaaddee miti. Nageenya Israa'elis xiyyeeffannaa ishee guddaa miti. Kanaaf amma jedhee kanadha jechuudha. Daawwattoota keenya qophii keenya irraa waa hubattaniitu kan jedhudha. Kan hubannuu yaadaa fi qeeqaa gabbinas haa ta'u fooyya'ina akkas gootanii jettanii nu gorsitanis ni fudhanna. Fayyaa ta'a kanan jiru kan qopheessee dhiyeessa dassuu dulaatiin nagaatti torbee dhimma biraa qabannu walitti deebina. Sagantaa kana waraabee ediitii nu godhe immoo Abtaamuu Barraati.